raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Onkoloolessa 17 bara 2022 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya wixata galgalaa isin dhageechifnaa oduu waliin Angurmeechaa Gammachuuti. Finxaaleeyyiin Amaaraa aanaa Kiiramuutti lubbuu namoota nagaa 11 olii galaafatan. Aanaa Goorootti waraanni mootummaa dararaa hamaa uummata irraan gahaa jira. Kunniin ijoowwan oduu keenya irraati amma tokko tokkoon. Humnoonni finxaaleeyyii waraanaa sababa oboo adamsuutiin gochaa duguuggaa sanyii Oromoo irratti bobba'anii jiran godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuutti yoo xiqqaate lubbuu namoota nagaa dhimma siyaasaa kamuu keessa hin jirre 13 galaafachuun ibsame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggarii bakka sitti argaman tokko akka jedhanitti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa mootummaa Bilxiginnaatiin deeggaramanii godinaalee Wallaggaa hunda keessatti ajjechaa suukaneessaa raawwachaa yoo nagahan Onkoloolessa 15 bara 2022 aanaa Kiiramuu gandoota lama keessatti qofa lubbuu namoota 13 galaafataniiru. Odeessi raadiyoonii Dirree Shaggar bira ga'e akka eerutti namoonni lama ganda burqaa soorummaatti kan ajjeefaman yoo ta'u, ganda caffee soorummaatti ammoo lubbuun manguddoo tokko akkasumas ganda guddinaa jireenyatti lubbuun namoota 8 humnoota finxaaleeyyii Amaaraa kanneeniin darbuun ibsameera. Namoonni nagaan ganda burqaa soorummaatti ajjeefaman obbo Gammachuu Margaa, obboleessa isaanii obbo Tashoomaa Margaa yoo ta'an, ijoolleen obbo Tashoomaa lamas dabalataan rasaasaan rukutamanii sadarkaa lubbuu isaaniif yaaddessaa ta'e irra jiraachuu himan. Akkasumas ganda caffee soorummaatti manguddoo ganna 80 obbo Olaanii Kumii rasaasaan rukutanii lubbuun isaanii kan darbe yoo ta'u, namoonni biroo 4 obbo Ayyaalaa Qanaatee, Balaayii Gammachuu, Warqinaa Garbaa fi Margaa Abbuuyyee rasaasaan rukutamanii yaalirratti akka argaman ibsaniiru. Ganda guddinaa jireenyatti namoonni ajjeefaman manguddoo obbo Olaanii Qallabii, obbo Gammadaa Turaa, obbo Qanaatee Abdannaa, obbo Mangistuu Dinquu, obbo Dheeraa Dabaloo, dargaggoo Dastaa Fiqiruu fi namni biraa tokko kan maqaan isaanii Tuulii jedhaman humnoota finxaaleeyyii Amaaraa kanneeniin ajjeefamuu maddi keenya ibsaniiru. Yeroo lubbuun uummata nagaa hamma kanaa darbu qaamni uummata kanaaf birmate hin turre kan jedhan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar ajjeefamuu namoota amma kanaa xiyyeeffannaa dhabuun hedduu isaan gaddisiisu dubbatan. Dhimma kana laachisee caasaan mootummaa sadarkaa aanarraa hanga federaalatti jiru waan ibsin qabu. Wabii Waaqotu gabaase. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Gooroo gandoota hedduu keessatti waraanni mootummaa manneen qonnaan bultootaa gubuu fi qabeenya uummataa saamuun dararaa hammaataa uummata irraan geessisaa jiraachuu jiraattonni ibsan. Jiraatan magaalaa Walisoo tokko odeessa raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin erga ayyaanni Irreechaa darbee booda torban lama asitti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuu, manneen jiraattotaa ibiddaan gubuu, uummata qe'eerraa buqqisuu fi qabeenya saamuun dararaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Godina Kibba Lixa Shawaatti taateen amma isin himuuf jirru godina kana keessatti yeroo adda addaatti ta'eewwan ta'an isiniif gabaasaa turreerraa ammas rakkooma wal fakkaatatu cimee uummata keenyatti dhufee jira. Isaan kana keessa fakkeenyaaf haalli amma erga ayyaana Irreechaatii fi Masqalaatii asitti amala jijjiirratanii bifa haaraadhaan sochiin qaamolee mootummaa hidhatanii kan qote bulaa keenya jireenya dhoowwan akkatatti uummanni keenya jiraatu sochiiwwan dhoowwantu mul'ataa jira. Gochoonni hammeenyaa kunniin aanaa Gooroo gandoota akka Dibdibbee, Abbaadoo,
doggomaa bidoo fi ammayyaa keessatti dararaan hammaachullee ni dubbatu. Gandoonni gochoonni kun itti raawwatanii aanaa Gooroo keessaa ammaaf baay'een isaa kan naqaqabanii kan gabaasanii bira gahanii gandoota Diddibbee Abbaadhoo Doogamaa Bidoo jedhamu ganda naannoo ammayyaa jedhamu kana keessa sochiin kan jiru. Qaamoleen mootummaa kun itti gaafatamuu tokko malee namoota manarra deemanii shororkeessu. Qabeenya uummataa mancaasuu fi kaan immoo saamanii tajaajila dhuunfaaf oolfachaa jiraachuu kan himan maddi kun guyyoota muraasa dura aanaa Goorootti mana jireenyaa obbo Lataa Taakkalaa ibiddaan gubuu dubbatan. Qabeenya mana keessaa uummanni qabu kutaatessuu, loon uummataa qalachuu, nama ajjeesuu fa'aa dabalatee haga taatee agarsiisu jira. Keessumaayyuu mana gubuun illee itti fufee jira. Mana duraanii isatti gabaasaa turre mana namoota baay'ee gubaa turanii ammallee mana gubuu. Manni kun kan gubate fakkeenyaaf amma mana tokko kan gabaasni dhaqqabee jiru Lataa Taakkalaa nama jedhamu ganda naannoo Amanyaa jedhama. Bakki isaa aanaa Gooroo keessaa mana isaa jalaa gubanii nama kana akkamitti deeme jedhanii nama mana duwwaa dhaqanii arginaan mana duwwaa gubanii jalaa darbanii. Waraanni mootummaa irbuu heera mootummaa irratti seene daggachuun biyya qotiyoon utubaa jireenya qonnaan bulaa ta'e keessatti qotiyoowwan uummataa humnaan qalatee nyaachuun uummata gadadoof saaxiluus himaniiru. Sangoota uummataa qalachuu uummanni keenya qabeenyaa sangaan qabeenyaa uummanni keenya qabu keessa sangaan isa guddaadha. Har'a uummanni keenya sangaa gatii ittiin bitamu ni beektu ni beeknan illee ilmaan qote bulaa waan ta'aniif sangoota uummanni keenya ittiin qotee jireenya isaa fooyyeffatu ijoollee isaa ittiin guddifatu qalanii bifa salphaadhaan nyaachuutu jira. Waraanni kun kan kana godhu waraana mootummaati. Hawaasni nageenya isaaf jecha qaama qawwee hidhatee deemu kamuu ni dheessa kan jedhan namni kun waraanni mootummaa ajjeechaaf gara qe'ee qonnaan bultootatti wayita bobba'utti miseensa maatii manaa kan dhabu taanaan seelii shanee waan ta'aniif baqatan jechuun qe'ee qonnaan bultootaa barbadeessaa akka jiru ragaa ba'an. Namni waraanum kamuu ni baqata duraa gora namni nama qawwee hidhatee jiru ni baqata yeroo isaan gara mana uummataatti fiiganu namni bakka qaamni hidhate kun namni itti jedhee baqata beektu amma isa namni manaa baqate kana yeroo dhaqanii nama manaa dhabanii namni kun gara waraanaa deemee jira shaneedhaaf ergamtuu shaneetii baattuu shaneetii waan jedhuuni nama mana dhabnaan gara tarkaanfii biraatti jiru wanni kun baay'ee uummata keenya irraa dhiibbaa gurguddaa geessisaa jira. Hammeenyi waraanni mootummaa Bilxiginnaa godina Kibba Lixa Shawaa aanota hedduu keessatti raawwachaa jiru daran hammaachaa waan dhufeef jiruu fi jireenyi uummatatti yaaddoo guddaa ta'uu ibsaniiru. Wabii Waaqotu gabaase. Oduu keenya xumuraatiin Salaaleetti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa haleeluun ibsame. Salaalee aanaa Kuuyyuu fi Dagamitti lola cimaa waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Bilxiginnaa waliin gaggeessan waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gonfachuu qondaalli waraana bilisummaa Oromoo Booree Lammii ibse. Waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kaaba Lixa Shaggaritti ittaanaa fi itti gaafatamaan damee siyaasaa Booree Lammii yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodan waraanni bilisummaa Oromoo lola onkololeessa 16 bara 2022 aanaa Kuuyyuu fi Dagamitti waraana mootummaa waliin taasisee loltoota mootummaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu maddiitti meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu beeksiseera. Lola aanaa Kuuyyuu fi Dagamitti gaggeeffame irratti waraanni mootummaa aanaalee biroo hedduu keessaa birmatee waraana bilisummaa Oromoo cabsuuf yaaluu kan himu qondaalli woboo Booree Lammii kutannoo fi cimina waraanni isaanii gaggeessan kaayyoon diina woboo karaatti hafuu ibseera. Lola magaalaa Tulluu Milkiitti ganamarraa jalqabee gaggeeffameenis waraanni isaanii olaantummaa gonfachuun meeshaalee waraanaa garaagaraa kanneen akka diishqaa, baazuqaa, bireenii, isnaayiparii, kilaashii AKM fi rasaasa hedduu waraana mootummaarraa hiikkachuu ibseera. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kanaan waraanni mootummaa magaalaa Tulluu Milkii fi magaalaa Biriitii guutummaatti gadhiisee baqachuu kan ibse Booree Lammii konkolaattota 8 ta'anis irraa booji'uu qondaalli kun raadiyoonii Dirree Shaggariif mirkaneesseera. Oduudhuma walqabateen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa torban darbee kana keessa bakka ajajaan olaanaan ABO woboo Marroo Dirribaa argamutti waraana haaraa leenjisaa ture wayita eebbisiisetti haasofni qondaalli olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa sirna eebbaa sanarratti taasisee ijoo dubbii ta'ee irraa dubbatamaa tureera. Jaal Marroo Dirribaa haasawa taasiseen uummanni Oromoo hundi dhiiraa fi dhalaa xiqqaa fi guddaa osoo hin jedhin qawwee hidhatee mirga isaaf falmachuuf akka of qopheessu dhaameera. Hawwii Qajeelatu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanuma sagantaa keenya ittaan waliin turtii dansaa qabaadha.
raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar